Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Nu yeroo kana qabnu sin dhageechisna an Ejersa Abdiiti. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiraamutti humnoonni finxaaliyyii faannoo kaambii haaraa ijaarrataa jiraachuun dhagahame. Aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Andoodee Dichootti immoo meeshaa waraanaa hidhatanii namoota nagaa fakkaatanii socho'uu jedhan jiraattonni. Godina Horroo Guduruu Wallagga aanaalee Abbee Dongoroo fi Jaartee Jaargadaattis bifuma wal fakkaatuun humnoonni finxaaliyyii faannoo socho'aa jiraachuun ibsame. Humnoonni finxaaliyyii faannoo naannoo Amaaraa keessa socho'an tibbana tokkummaa ijaarrannee jedhanii labsuu hordofee sochiin hidhattoota finxaaliyyii faannoo godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti cimaa jiraachuutu dhagahame. Humni finxaaliyyii faannoo kanaan dura Iizii Wallaggaa jedhee ijaarrachuun ni yaadatama. Jiraattonni maddeeniif yaada isaanii kennan godina Wallagga Bahaatti aanaa Kiraamuu bakka ijaarmaa fi ulaa ittiin darba faannoo isaa ijoo akka taatetu dubbatama. Aanaa kanatti gandoonni 19 caasaa mootummaa Oromiyaa hin qaban faannotu diigee jedhan. Warra gandatti ramadillee ukkaamsanii fudhataa turuun kan jedhan jiraattonni gandoota magaalaa qofa naannoo Oromiyaa harka akka qabu dubbatanii jiru. Tibbana ganda Baddeessaa jedhamutti humni finxaalessi faannoo kaambii ijaarratee qubate akka jirus himanii jiru. Ganda kana irraa bara darbee uummata Oromoo buqqisanii qabatan jedhan jiraattonni godinichaa. Godinuma Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanatti immoo ganda Andoodee Dichoo jedhamu karaa guddaan keessa qaxxaamuree magaalaa Naqamtee geessu keessa imaltoonni qaxxaamuranii darbuu erga dadhabanii waggoottan lakkaa'amanii jiru jedhu jiraattonni. Konkolaataa ganda sanaa qaxxaamuree darbutti humnoonni finxaaleyyii haleellaa banuun lubbuun namaa dabarsuu nama ukkaamsanii fudhachuun maallaqa guddaa itti gaafatu jedhan. Kanaaf jecha erga uummanni magaalaa Naqamtee hanqatee akka bubbulee dubbatanii jiru. Bakka kana poolisii Oromiyaatiin tifkamanii imaltoonni darbee gara magaalaa Naqamtee akka imalan dhageenye jedhu. Kun otoo kanaan jiru maddeen naannoo sanaa odeeffannoo ifoomsaniin ganda Andoodee Dichoo kan uummanni karaa darbuu dadhabe kana keessa hidhattoonni finxaaleyyii faannoo nama nagaa fakkaatanii hidhatanii akka jiraatan ibsanii jiru. Ganda Andoodee Dichoo gootii muraasa keessa qofa namoonni 123 meeshaa waraanaa hidhatanii jiran gosa meeshaa waraanaa hidhatanii jiranii waliin maqaan isaanii bahee jira jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa gama tokkoon warra meeshaa hidhatee jiru kana tokkoon beeka, gama biraatiin immoo uummanni haleellaa warra kanaatiin magaalaa Naqamtee akka hanqates inuma beeka jedhu. Mootummaan naannoo Oromiyaa warra meeshaa waraanaa hidhatee hidhattoota finxaaliyyii waliin hidhata tolfatee mana gadi bahee uummata karaa darbuu dhorke kana irraa meeshaa waraanaa hiikuun rakkicha madda isaa irraa furuu otoo qabu humna addaa Oromiyaa muraasa bobbaasee imaltoota tiksuu filatee jedhu jiraattonni. Imaltoonni tiksuu gaarii ta'ee garuu ammoo rakkinicha waraanan furuuf warra hidhate akka nama nagaatti mana taa'ee manuma gadi bahee uummata darbaa dhorku kana irraa meeshaa waraanaa hiikuun fala akka ta'e himanii jiru. Sochiin humnoonni finxaaleyyii faannoo kun duraan xiqqoo qabbanaa'ee kan ture yoo ta'u godina Horroo Guduruu Wallaggaattis deebi'ee jabaachaa akka jiran jiraattonni maddeen himanii jiru. Aanaalee Abbee Dongoroo fi Jaartee Jaargadaa keessatti irra deebiin of gurmeessuun sochii jalqabuutu dhagahame. Naannawa Hubcii, Booxii, Tulluu Mootii, Tulluu Gaanaa, Daargee, Kootichaa, Caaffee, Somboo, Warrabboo, Baabboo, Haboo, Qilxuu, Ceekaa, Comboolaa, Odaa Hullee fi bakkoota biroo keessa sochiitti jiru jedhan jiraattonni. Kaaba lixa Oromiyaa godina Matakkal keessatti uummanni Oromoo buqqa'insa, ajjeechaa, hidhaa seeran alaa fi barbada'iinsa qabeenyatiin hiraarsa hamaa keessa jiraachuun ittuma fufee jira jedhame. Akka odeessi maddeen sagalee bilisummaa Oromoo irraa nu dhaqqabe ifoomsutti kaaba lixa Oromiyaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal onoota Dabaaxii, Bulaanii fi Wanbaraa keessatti uummanni Oromoo qe'ee isaa irraa buqqa'uu, qabeenya isaa dhabuu fi ajjeechaa hammaataa jala jiraachuun mirkanaa'eera. Akka odeeffannoon kun ibsutti ona Bulaan keessatti addatti ganda Gongoo bakka addaa Saayidoo fi Geeshee jedhamutti manneen maatii 7 humnoota mootummaatiin guutummaatti gubachuun barbadaa'eera. Gocha kana hordofee abbootiin maatii Oromoo 2 lubbuun isaanii darbeera jedhame. Kanneen jumlaan mana irraa ibiddaan barbadeessan maqaan nu dhaqqabe keessa Alamuu Jogoraa, Yaadataa Jogoraa, Abbaa Dibaabaa fi Balayyee Abbaa keessatti argamu. Kanneen ajjeefaman obbo Lammuu Abbabaa,
abbaa ijoollee afurii yoo ta'an obbo Bojaa Bokonnon manguddoo ganna 80ti. Kana malees qonnaan bultoonni Oromoo kanneen onoota dibaaxii bulanii fi Wambaraa keessa jiraatan ajaja hooggansa godina Matakkaliif komaandii poolisiitti jedhamuun bakka jireenya isaanii irraa humnaan buqqaanii gara magaalotaatti akka seenan dirqisiifamaa jiraachuun isaanii himameera. Buqqaatonni kun lafa qonnaa isaanii dhiisanii baqachuun qonna bonaa hin sassaabne, kan sassaabames mana isaanii irratti dhiisanii bahuun beela rakkina jireenyaa hammaataa akkasumas mancaatii loonii fi qabeenya jireenya adda addaa jala akka jiran ibsameera. Yeroo ammaa kana gandoonni humnaan keessa buqqifamaa jiran Saayidoo, Mana Sibuu, Goongoo, Demedes, Odoo, Abbaa Xaafii, Jejjebee, Giisaa, Geeshee, Cichoo, Korkaa, Somboo Siree, Calliyaa, Coqorsaa fi kanneen biroo ta'uun eeramee jira. Gama biraatiin guyyaa gaafa amajjii 15 2026 irraa eegalee hanga har'aatti onadii 8 baaxii ganda Gaalessaa keessatti namoonni Oromoo hedduun badii tokko malee mana hidhaatti guuramaa jiraachuun himameera. Namoota hidhaman keessaa maqaan nu qaqqabe Shabaabuu Morkaa, Dassaalany Kabaa, Muhammad Waasii, Girmaay Baabee, Amaanuu Warquu, Mergaa Dabalaa, Morkaa Caalii fi Gurree Lammuu kanneen jedhamanidha jedhan. Walumaa galatti kaaba lixa Oromiyaa godina Matakkal keessatti uummanni Oromoo buqqa'iinsa, ajjeechaa, hidhaa seeraan alaa fi barbada'iinsa qabeenyatiin hiraarsa hamaa keessa jiraachuun isaa ittuma fufee jira jedhame. Haalli kun furmaata atattamaa fi xiyyeeffannoo qaamolee dhimmi ilaallatu hunda gaafataa jedhu madina. Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa filannoon marsaa 7ffaan Tigraayitti akka adeemsifamu murteesse. Paartileen siyaasa Tigraay haalli mijataan hin jiru jedhan. Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa filannoo waliigalaa 7ffaan naannoo Tigraayitti akka gaggeeffamu mirkaneessuun haaldureen ijoon xumuramuu fi guutuu biyyattiitti baajanni birrii biliyoona 10 akka ramadame beeksisee jira. Komii paartiin siyaasaa Tigraay amajjii 13 2026 deebii kan kennan itti aanan dura taa'aa boordii filannoo biyyaalessaa Tasfaayee Nawaay adeemsa kanaaf haala mijeessuuf bulchiinsa yeroo Tigraay fi paartilee siyaasaa naannoo waliin mariin taasifamaa akka jiru hubachiisanii jiru. Haa ta'u malee murteen kun mormii cimaa dhaabota siyaasa naannoo Tigraay keessa kaa'een naannichatti yaaddoo nageenyaa dabalataa ta'aa dhufee jira. Egaan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna.
farsuun ibtaatu waraara Faashinni siyaasa barana Oromaara aboo kaas kumaara Kaasi kaasi kumaara keenya jirratti bare Kaasi kaasi kumaara keenya matarra Cabbiin jilee jechuu jilee dhimmoo cabbii namarraa bokkisaa dhiisaa dhugaa rabbii Ina daangaa cabsee ilmaan keenya